ዝግጅት እያደረገ የክብር ዶክትሬቱን ወደ መስጠት እንሄዳለን። Now we directly proceed to award honorary doctorate for one of the best of our local chief elders. As we all know, the Oromo society is known for its egalitarian democratic system, for which we are known all over the world. And this system goes through different grades, and as a result of this, one of the awardees of this honorary doctorate is our contemporary Abba Gada. Akkuma beekamu ummatni Oromoo addunyaa kanarratti kan inni ittiin beekameef waamamu sirna dimokiraatawaa ta'e sirna gadaasaatiin waggoota dheeraa wal bulchaa haala hawaasummaa dinagdeef siyaasa isaa gaggeeffachaa kan ture yeroo ta'u seera kana bakka inni jirutti deebisanii ijaaruu keessatti qooda guddaa kan taphatan yeroo ammaaf abbaa gadaa ta'anii kan jiran abbaa gadaa keenya maqaan dhoofne badhaasa dooktireetii kabajaa yuunivarsiitii Rift Valley badhaasuuf qopheessaa xumuree jira. ክቡር ዶክተር ሙላቱ ተሾሜ የኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ፕሬዚደንት እንዲሁም የሪፍት ቫሊ ዩኒቨርሲቲ ባለቤትና መስራች ኦቦ ድንቁ ደያሳ የሪፍት ቫሊ ዩኒቨርሲቲ የማኔጂንግ ቦርድ ሰብሳቢ ዶክተር አበራ ኤረሳ እንዲሁም የዩኒቨርሲቲያችን ፕሬዚደንት ፕሮፌሰር ድርብሳ ዱቬራ ወደፊት እንዲቆሙ በትህትና እየጠየቁ ሌሎቻችን የሴኔት አባላቶቻችን ከመቀመጫችን እንነሳለን። እነዚህን ክቡራን ስማቸውን የጠቀስኳቸው የዶክትሬት ፕሮግራሙን የሚያስፈጽሙልን ሰዎች ግን እዚች ጋር እንዲሆኑልን በትህትና ጠይቃለሁ። በጥሞና እንድትከታተሉን ጠይቃለሁ። የዛሬው የሪፍት ቫሊ ዩኒቨርሲቲ የክብር ዶክትሬት ተሸላሚ የሆኑት አባ ገዳ በየና ሰንበቶ ሮቢ የእሳቸውን ታሪክ አጠር አድርጌ ቀስ ብዬ ስለማነብላችሁ መጀመሪያ በአፋን ኦሮሞ አነብና ከዚያ በሁለቱ ቋንቋዎች አሳጥሬ ቋንቋውን ለማይሰሙ ሰዎች መልእክቱን አስተላልፋለሁ። በጥሞና እንድታዳምጡኝ አደራላለሁ። አባ ገዳ በየና ሰንበቶ ሮቢ ኤብላ ድደሚ ሰዲ bara 1953 akka lakkoofsa Itoophiyaatti gosa Oromoo Tuulamaa irraa kallattii ba'aa Finfinnee Ada'aa jettee beekamtu keessatti dhalatan. Umriin isaanii gaamma irraa jalqabee hanga gadoomutti caaseffama sirna gadaa eeganii safuun guddatan. Haaluma kanaan miseensa gadaa birmajjii yeroo ta'an 40 abbaa isaanii foollee dhiichisanii miseensa gadaa isaanii wajjin gadoon seera tumatan. Abbaan akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2003 miseensa gadaa roobaleerraa akka sirni gadaa ajajutti karaa dimokiraatawaa ta'een aangoo fudhatan. bara aangoo isaanii keessa milkaa'inni isaan galmeessisan maal fa'i? tokkoffaan bara 2004 galma gumii tokkummaa abbootii gadaa ijaaruun sirni gadaa Oromoo gaaddisa tokko jalatti akka walga'ee
mari'atu taasisuu danda'aniiru። ቋንቋውን የምትሰሙ ሰዎች ብትተባበሩን ደስ ይለኛል። ይህ በጊዜያቸው ላይ ያበረከቷቸውን ድሎች እየተናገርኩ ስለሆነ አንድ በአንድ ስለምናገር እየተከታተላችሁ ላገኙት ድል በጭብጨባ እንድትገልጹ እፈልጋለሁ። ለመፋ በረኩመ ለማፍጃት ጉሚ ቶኩማ አቦቲ ገዳ ኦሮሞ አካ ሁንዳው ቆደ ጭማ ባን ሰደፋን ardaaleen jila kabajamanii jifuuf duudhaa uummanni isaanii eegan uummata isaanii eeganii akka turan kaabaa kibbaa bahaa dhiyaatti socho'uun hojjetaniiru. haaluma kanaan horaar sadii caffeetumaa odaa roobaa odaa bultumii fi guutuu oromiyaatti ardaaleen akka qoratamanii kunuunfaman taasisanii jiru. afraffaa bakkeewwan sirni gadaa itti laafee qorachuun haaromsa gadaa oromoo irratti ga'ee guddaa kennaa jiru. fakkeenyaaf haaromsa sirna gadaa odaa doogii kan oromoota maccaa warra salgan iluu abbaa boraa. lammaffaan haaromsa sirna gadaa odaa roobaa siikoof mandoo. sadaffaan haaromsa sirna gadaa kabbatuu lamaa salaaleetti argamu. afraffaan haaromsa sirna gadaa lixa maccaa dambidollootti argamuuf kan kana fakkaatan akka inni deebi'ee bakka isaatti deebi'u taasisuu danda'anii jiru. shanaffaan bara 2007 keessa yaa'ii waldaa qorannaa oromoo yookiin oromoo Studies Association biyya Ameerikaatti qophaa'e irratti hirmaachuun dhimma sirna gadaa ilaalchisanii yaada bal'aaf gadi fagoo hirmaattootaaf kennaniiru. jaaffaan baruma sana keessa kutaalee bulchiinsa Ameerikaa 7 keessa naanna'uudhaan ummatoota Oromoo baqattummaadhaan biyya Ameerikaa jiraatan keessa rakkoolee jiru qorachuun tokkummaan Oromoo akka deebi'ee ija godhatuuf hojii guddaa raawwatanii jiru. dabalataan eegumsaaf kunuunsa naannoo irratti hojii cimaa raawwatanii jiru. akkasumas dhaabbilee mootummaa fi miti mootummaa wajjin wal ta'uudhaan seera eegsisuu, nagaa buusuu, araaraaf aadaaf duudhaa saba Oromoo akka inni deebi'ee ija godhatee jabaateetti taasisanii jiru. egaa dhumarratti abbaa gadaa Bayyanaa Sanbatoo Roobii bara kana manguddoo waggaa 57 yeroo ta'an qaamni olaanaan bulchiinsa yuunivarsiitii Rift Vaalii gochaa isaan raawwatan kana saba isaaniif biyya isaaniif raawwatan kana qorachuudhaan walgahii isaa gaafa hagayya 12 taa'een abbaa gadaa Bayyanaa Sanbatoo dooktireeta kabajaa akka badhaafaman murteessee jira. sirna gadaatti waggaa tokko booda yookiin immoo ji'oota muraasaan booda aangoo isaanii gara gadaa birmajiitii warra miseensota gadaa melbaatti kennuudhaaf qophii taasisaa jiru. bara bulchisa isaaniitti Oromoon waa hedduu gonfatee mirga guddaa argannee galatoomaa jennaa. ስለዚህ አሁን አባ ገዳ በየና ሰንበቶ ካሉበት ቦታ ተነስተው ወደ መድረኩ በዚህ በኩል እንዲመጡ በትህትና ጠይቃለሁ። ጭብጨባ ያንሳል።
ይህ ትልቅ ክብር ነው። አንድን የትምህርት ተቋም የሚያስብለው እንዲህ አይነት ውለታ ለሀገርና ለወገን የዋሉትን ሰዎች ካሉበት ቦታ እያፈላለገ የክብር ዶክትሬት ሲያጎናጽፍ ትልቅ ክብር ይሰማናል። ሞቅ ያለ ጭብጨባ። ጭብጨባ ጭብጨባ ጭብጨባ። በዚሁ ጋር እሺ፣ እዚሁ ላይ ሌላ የምስራችን ልናሰማ ተገደናል። የሁል ጊዜ ወገን ደራሽ የሁል ጊዜ ደጉ ሰው አቶ ድንቁ ደያሳ ከኪሳቸው ለክቡር ዶክተር አባገዳ በየና ሰንበቶ የ100,000 ብር ሽልማት አበርክቷል። እናመሰግናለን። ወደ መቀመጫችሁ እንድትመለሱ